Hayyee ooltanii bultanii akkam jirtu? Doktara Barraadhaa, Ispeeshaalistii Wal'aansa Dhibee Ijoollee Daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba Bu'uura Fayyaa Daa'immanii. Mee har'ammoo waa'ee singiggoo yookaan gubaa laphee haa ilaallu. Singiggoon gubaa fi miirri gaarii hin taane naannoo lapheetti yeroo namatti dhaga'amu maqaa kennamedha. Kun egaa heertibarn jedhama afaan Ingiliffaanii yookaan gaastiroosoofaajiyaal riifleksii diiziis namoota baay'ee irratti kan mul'atudha. Singiggoon yeroo baay'ee erga waa nyaannee booda kan nu eegaludha, kan nutti dhaga'amudha. Akkasumas halkanis haalli nama eegalu jira. Sababni isaas halkan waan gachiisnuuf singiggoon egaa yoo ciisanii fi yoo dugdaan gad jedhan namatti hammaata. Sababni isaas egaa yeroo ciisnuuf yeroo dugdaan gad jennu wanti garaacha keenya keessa jiru asiidiin achi keessa jiru gara esoofagasii keenyatti gara liqimsituu soorataatti carraa dhufuu waan qabuufidha. Mee paatoofiiziyooloojii isaa sirna isaa sirriitti hubachuu fi qaamni sirna bullaa'insa nyaataa kan ta'e liqimsituun yookaan esoofagas kan jedhamtu nyaata afaanii gara garaachaatti dabarsuuf oola. Nyaanni afaan keenya keessaa kan inni gara garaachaa dhaqu karaa esoofagasii jechuudha. Liqimsituu fi garaacha jidduutti immoo esoofagasii fi istoomaak yookaan garaacha gidduutti maashaan esoofaajiyal isfinkter jedhamtu jirti. Maashaan kun nyaatni gara garaachaatti gara cogwaaraatti gad darbee takka erga gad darbee booda kottoonfachuun nyaataaf asiidiin garaacha keessa jiru sun akka ol hin deebine dhorka. Nyaanni takka afaanii gad liqimfamnaan ol deebi'uu hin qabu jechuudha. Takka garaacha seennaan esoofaajiyal isfinkteriin liqimsituun keenya hin cufatti akka inni ol hin deebine ittisti. Sababa adda addaatiin maashaan kun yeroo laafu yookaan dhiibbaan asiidii garaachaa gara liqimsituutti yeroo ol deebisu asiidiin liqimsituutti ol deebi'ee baqqaana liqimsituu miidhuun miirri dhukkubbii yookaan gubaa naannoo lapheetti nutti dhaga'amuu sababa ta'a jechuudha. Noormaali kan cufachuu qabu sababa adda addaa osoo cufatiin hafee yookaan immoo erga cufatee booda banamee sooranni asiidii makatee garaacha keessa jiru yoo ol deebi'ee gara esoofagasitti gara liqimsituutti ol deebi'ee nu gubaa ol deebi'a jechuudha. Kana gubaa laphee yookaan singiggoo kan jennu. Kun dhibee garaachaa irraa addadha. Dhibee garaachaa biratti garaacha bira rakkoon jiru. Kun immoo garaacha bira rakkoon hin jiru asiidii fi nyaata garaacha keessa jirutu gara liqimsituu yookaan esoofagasitti ol dhufee nu guba jechuudha. Maaltu kana namatti fida jennee ilaalle fakkeenyaaf gosa nyaataa fi dhugaatii tokko tokko gubaa laphee namatti fiduu yookaan namatti kaasuu danda'u. Akkasumas nyaata mi'eessituun itti baay'ate yookaan ispaayisii fuud nyaata mi'eessituun baay'ee itti baay'ate akkasumas qullubbii, barbaree, loomii, burtukaana, timaatima kanneen kun namatti kaasuu danda'u. Kana malees nyaata cooma baay'inaan qaban nyaata coomni itti baay'ate amala kana namatti fiduu qabu. Alkoolii, karameellaa, chokooleetii, bunaaf dhugaatiiwwan lallaafaa adda addaa kanneen kaarbooneetir ta'an kan namatti fiduu danda'u yookaan namatti kaasuu danda'u. Furdinni garmalee fi nyaata humnaa ol nyaachuunis gubaa lapheef nama saaxiluu danda'a. Baay'ee humnaa ol quufanii nyaachuunis nama saaxila jechuudha. Akkasumas dubartoota biratti keessumaa yeroo ulfaa wanti kun baay'inaan mul'ata. Sababni isaas gadameessa keessatti daa'imni yeroo guddataa dhufu garaacha ol dhiibuudhaan akka wanti kun sooranni garaacha seenaa asiidii makate akka inni ol dhufee nama gubuu taasisa jechuudha. Mee gara furmaataa deemu. Dhibeen kun takkaan nurratti mul'annaan maal gochuu qabna kan jedhu. Wantoota sababa ta'an tokko tokkoon sirreessuun yeroo suma akka fooyyee argannuuf riizinii ta'a jechuudha. Yeroo hedduu dhibeen kun namoota hedduu biratti mul'ata akkasumas yeroo baay'ee ofuma isaa deebi'ee dhiisa. Dhibee baay'ee cimaa miti. Haa ta'u malee nama gubee nama jeeqa. Kanaaf egaa wanta kanaaf nu saaxile akkuma armaan olittiin sababa isaa eeree kan kanaaf nu saaxile adda baasnee sirreessuun dhibeen kun akka furamu sababa ta'a yookaan furmaata ta'a. Fakkeenyaaf nyaata nuti nyaannu keessaa kamtu kana nutti fida? Yoo maal nyaadhe wanti kun natti dhufa kan jedhu adda baasanii sana sirreessuudha. Gara biraan nyaata sooratanii ciisuu yookaan rafuun dura yoo xiqqaate sa'aatii 2 turuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf namni tokko halkan sa'aatii 4tti rafa yoo ta'e erga lafti dhiyee sa'a 2 ta'e osoo nyaata nyaatu ta'e gaariidha jechuudha. Nyaata nyaatee yoo xiqqaate sa'a 2 tureeti kan inni ciisuu qabu. Akkasumas uffatni naannoo garaa keenyaa dhiphisee nu qaba yoo ta'e kana dhiisuu qabna uffata akkasii. Uffata baay'ee garaa keenya walitti nu qabu uffachuu dhiisuu qabna jechuudha. Gara biraan tamboo xuuxuu dhiisuudha. Akkasumas hirriba dura kan nu eegalu yoo ta'e mataa siree ol kaasuudhaan ciisuu boraatii yookaan tiraasii dabalataa fayyadamuudhaan mataa siree ol qabnee akka wanti kun halkan wanti garaacha keenya keessa jiru asiidii qabatee akka waliin dhufne ittisuuf ni gargaara.
giraaviitiidhaan jechuudha. Mataan keenya ol qabameera taanaan. Soodaa yookaan baakingii soodaa kan jedhamu fallaana tokko bishaan kubbaayyaa yookaan burcuqqoo tokkotti dabaluun dhuguu. Bishaan baay'inaan dhuguu, mastiikaa lanfachuu, muuzii yookaan appilii nyaachuu fi shaayii jinjibila qabu yookaan qishiriisa jedhamu dhuguun singiggoo yookaan gubaa laphee ni fooyyessa. Yeroof xiqqoo akka furmaataatti ni gargaara jechuudha. Garbiraan warri garmalee furdoo ta'an namoonni akkasii namoonni obees ta'an furdina qaama isaanii hir'isuu yaaluudha. Kana malees immoo qoricha dhukkubbii garaachaa nuuf kenname yoo jiraate haalaan fudhachuu. Dhibee garaachaaf kanneen akka oomepiraazool, simeetidiin, ranitidiin kanneen jedhan hedduu jiru. Isaan kun nuuf kennamaniiru taanaan qoricha keenya sirriitti fudhachuudha. Aarii fi dhiphachuun rakkoo kana namatti cimsa waan ta'eef miira ofii to'achuu. Namni baay'ee yeroo aaru yookaan yeroo dhiphatu wanti kun itti cimaa. Kanammoo miira ofii to'achuun barbaachisaadha jechuudha. Singiggoo haala armaan oliin kan nama hin dhiisne, kan namatti deddeebi'uu fi hojii keenya irratti dhiibbaa kan geessisu yoo ta'e rakkoo cimaa ta'uu waan danda'uuf gara mana yaalaa deemuun ilaalamuudha. Kana qofa osoo hin ta'in singiggoon mallattoo dhukkubbii onneetiin waan walitti dhiyaatuuf keessumaa namoonni dulluma jala jiran namni gara waggaa 50-60 fa'aa keessa jiran singiggoon mallattoon kun gubaan laphee kun onnee wajjin mallattoon isaa wal nama jalaa dha'uu danda'a. Dabalataan mallattoo hafuura kutaa, dadhabbii cimaa fi dafqi garmalee namatti yoo baay'ate mana yaalaa deemuun ilaalamuun barbaachisaadha jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa, turtii gaarii.